Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota GMN kun qophii karaa GMN isiniif dhiyaate karaa Prime Media isiniif darbudha jechuudha. Egaa qophiin keenya kun qophii abdii boruu yoo ta'u, qophii abdii boruu keenyaatiin ammoo daa'imman abdii boruu abdii biyyaa ta'anii akkasumallee kennaa adda addaa qabanii irratti xiyyeeffachuudhaan kennaa isaanii sanatti immoo jajjabeessuudhaan torbaniitiin qophii isin bira ga'udha jechuudha. Isinis mana keessan teessanii qophii keenya abdii borii daawwachaa kan jirtanii daa'imman keessan gara qophii kanaatti affeeraa kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaati. Gama ogummaa kaameeraan ammoo abdii geetu turtiin ufaana taasisaa isinis turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma immoo ijoolleewwan abdii biyyaa abdii egeree ta'anii bor gaafa guddatanii dhaloota akkamii akka isaan ta'uu barbaadaniin isaan gaafadha jechuudha. Isinis daa'imman keessanii qophii kana akka daawwataniif affeeraa isinis nuuf affeerama kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaati. Barsiisaa Galatoomaa maqaan keessan eenyu jedhama? Abdiisaa Warqinaa. Yeroo guddatte maal ta'uu barbaadda? Dooktarii. Dooktariin maal fa'aa godhame gaafa dooktara ta'u jechuudha? Nama dhukkubsatee fayyisu. Nama dhukkubsatee yaalu. Akkamitti yaala? Akka irratti qabee yaala. Amma ati kana maaliif qabattame? Ogummaa kana ta'uu barbaaddaa jechuun barsiisaa fa'aa ta'uu barbaaddaa? Kanaaf qabatte? Maqaan keenyudha. Wabii Lammii. Yeroo guddatte maal ta'uu barbaadda? Dooktara. Atis dooktara taataa? Dooktarri maal godha? Namoota dhukkubsatan yaala. Maaliin? Meeshaatti yaalu. Meeshaatti yaalu? Waggaa meeqatti dooktarii taata? Waggaa meeqatti dooktarii taata? Waggaa 30. Yeroo waggaa 30 moo? Waaqni achiin si haa gahu. Ameen. Maqaan keenyudha. Oliyaad Fiqaaduu. Yeroo guddatte maal taata? Injiinara. Injiinara moo? Dhugaa? Injiinarri maal fa'aa godhame? Gamoo gurguddoo ijaaru. Jalqaba yeroo injiinarri taatu gamoo guddaa eenyuuf ijaarta? Namaaf. Nama akkamiif? Nama gurguddaa. Lakki jalqaba yeroo amma injiinarri taatu jalqaba duraa eenyuuf ijaarta? Jalqaba duraa eenyuuf ijaarta? Ofii keef moo abbaa keef moo Oromiyaadhaaf moo biyyaaf eenyuuf ijaarta isaa? Biyyaaf. Biyyaaf ijaarta? Achiin si haa gahu Waaqni guddadhu. Maqaan keenyudha. Amilee. Yeroo guddatte maal taata? Paayileetii. Paayileetiin maal godha? Paayileetii immoo biyya tokko gara biyyaatti geejjibuuf. Biyya tokko gara biyyaatti akkamitti? Geejjibuuf. Tole jalqaba gaafa paayileetii taatu biyya kamii gara biyya kamii deemta? Yeroo jalqaba gaafa taatu? Ameerikaa. Ameerikaa deemta? Waaqni achiin si haa gahu guddadhu. Maqaan keenyudha. Keetoraana Barraa. Gaafa guddatte maal ta'uu barbaadda? Injiinar. Injiinarri maal godha? Mana hojjeta. Mana hojjeta? Ati jalqaba eenyuuf mana hojjetta gaafa guddatte? Ana? Galatoomi. Maqaan keenyadha. Mooninis. Yeroo guddatte maal taata? Paayileetii. Garuu uffata poolisii uffattee jirta akkamitti paayileetii taata? Poolisii si wayyuu? Dhiisi poolisii ta'e si wayya. Poolisii ta'e. Poolisiin biyya eegaa nageenya biyyaa eegsisaa poolisii si wayya poolisii ta'e. Sirraa bareedas. Bakka paayileetii si wayyaare. Tole paayileetiin immoo maal godha yeroo paayileetii ta'u? Namoota biyya garaagaraadha biyya biraatti fidu. Biyya garaagaraa biyya biraa ati yeroo jalqaba paayileetii taatu biyya kamii biyya eessaa deemta qoy? Biyya alaa. Biyya alaa keessaa biyya kam? Biyya alaa keessaa Ameerikaa. Eessisii wayii? Ameerikaa jedhime. Ameerikaa. Bakka Ameerikaa ma deemi tolee? Achisii wayyaa. Galatoomaa poolisii biyyaa eenyu jedhamtu maqaa keessan? Yobsaan Fufaa. Tole gaafa guddatte maal taata? Poolisii. Poolisii taata? Poolisiin maal godha? Biyya kun eega. Biyya keegda?
Biyyi keessa. Oromiyaa. Mee akkamitti eegdamee nutti agarsiisi? Galatoomaa mee eenyu jedhamtu? Kakuu Tinsaa'ee. Yeroo guddatte maal taata? Paayiletii. Paayiletiin maal godha? Namoota biyya garaagaraa geessa. Geessan gaggeessaa? Sirriirra jirta biyya garaagaraa geessa akka paayileetiin eekko. Atis isaan biyya garaagaraa geessita. Eenyu fa'aa biyya garaagaraa geessita? Abbaa koo, haadha koo, ana, obboleettii koo, barsiisota koo. Bichaa? Anoo? Siis. Galatoomii waaqachiin si haa gahu. Ameen. Galatoomaa inni isin qabattanii jirtan maal jedhama? Maqaan isaa maal jedhama? Ati immoo maal ta'uu barbaadda? Mana. Maal jedhama? Maalitti godhu? Maalitti godhu? Mana keessa jiraatu. Mana naan jettee? Mana godhu? Ati immoo yeroo guddatte maal ta'uu barbaadda? Injiinarii. Injiinariin immoo mana ijaaraa. Kanaafuu ati mana ijaartee fiddeettam. Waggaa meeqattidha kan injiinara ta'an? Waggaa 30. Waggaa 30. Baay'eedha bara waggaa 30. Waggaa 25tti ta'eeti. Waggaa 25 dhufeensi gaafadha. Injiinara taateettaan siin jedha. Galatoom. Amma immoo sheef meetii gaaddisaa waliin argamee jira. Mee nyaata gosa kam hojjechuu dandeessa? Gosa garaagaraa. Maal fa'aa fakkeenyaaf? Fakkeenyaaf firfirii. Firfiriin hojjettaa? Firfiriin maal irraa hojjetama? Biddeen. Biddeen kan biraa? Kaarotii. Kaarotiin itti nam'aa firfiriitti? Kan biraa? Shunkurtii. Ati ittoodhuma hojjetteetu ittoo sanatti biddeen hin dhiyeessitamu ta'e malee kaarotiin firfiriitti hin galu. Shunkurtiin hin gala. Shunkurtii jetteetta kan biraa galuutu natti himte natti tola. Nyaata biraa maal hojjetta? Misira. Misiraa sin hojjettaa? Misirri gaamma maalirraa hojjetama? Ani hin beeku yeroo hin beekan. Misirri maalirraa hojjetama? Barbaree. Barbaree takka. Kaarotii. Kaarotii baay'ee jaallatannaa yaadu. Shunkurtii diimaa. Shunkurtii adii irraa hojjetta. Barbaree fa'aatti nattu yookaan immoo irdii waan maatti nattu? Tinnaqa. Amma immoo abbaa gadaa fi haadha siinqee gidduutti argamee jira. Dursa laannee haadha siinqee irraa otoo eegallee gaarii natti fakkaata. Galatoomaa walaa barruu eenyu jedhamti? Ifeessin baacaa. Mee nus Oromoo walumatti qabannu eebbisa kabajaan sin gaafan. Nu eebbisa. Noof galchaa. Waaqa nagaa nu bulchatan nagaa nu oolchi. Gaarii nutti qabe. Aamaan duraa qabe. Kan dhalate haa guddatu. Kan faca'e haa margu. Kan baraate haa milkaa'u. Arfaasaan nagaa nuuf haa roobu. Barraan nagaa nuuf haa bari'u. Gadaan qofaa gabbina. Abbaa gadaa Oromoo galatoomaa nu eebbisaa. Wabii araarsaan jedha. Nu eebbisaa. Waaqaan naaf galcha. Of galaa. Naaf galcha. Of galaa. Waaqa nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi. Nu oolchi. Dogongora nu oolchi. Nu oolchi. Gaarii nutti qabe. Hamaa nurraa qabe. Kan dhalate haa guddatu. Kan faca'e margu. Kan barate haa milkaa'u. Arfaasaan nagaan nuuf haa roobu. Barraan nagaan nuuf haa bari'u. Gadaan quufaa gabbina. Tole ati gaafa guddatte maal taata? Amma nu eebbistee kaatee mitiire yeroo guddatte hoo maal taata? Haadha siinqee. Haadha siinqee mataata? Namni tokko haadha siinqee ta'uudhaaf maaltu isa barbaachisa? Warra wal fuudhan eebbisuu. Warroota. Waldalan araarsa. Kan biraa? Kanuma. Kana qofammaa miti itti dabali. Amma yeroo sagantaan garaagaraa jiru haadha siinqeen dura deemti mitiire? Ati haadha siinqeedha. Nama kam dura deemteet sodaa tokko malee mootummaa fuuldura dhaabattee eebbistaa jechuudha. Hin sodaattu.
Qawaangni achiin si haa ga'u amma eebbisaa jirta garuu sirriitti eebbisuu dandeessa. Kana caalatti immoo gabbifadhu tolee. Galatoomi. Ati yeroo guddatte maal taata ree? Abbaa Gadaa. Abbaa Gadaa taata? Abbaan Gadaa maal fa'aa godhaa? Abbaan Gadaa. Warra ol fuudhan walitti eebbisuu. Walitti eebbisaa. Biyya walitti eebbisuu. Oromoo walitti eebbisuu. Namoota walitti bu'anis yoo namni tokko walitti bu'ee abbaan Gadaa walitti araarsa miti ree? Namoota wal lolanis walitti araarsite. Namoota wal lolan walitti araarsite. Namoonni maaliif wal lolu garuu na yaaddu? Yeroo yaaddu namoonni maal irratti waan wal lolan sitti fakkaata? Waliin jaallanne. Wal jibbuu. Yookaan. Walitti araarsita ati abbaa Gadaadha bakka guddadhu waaqni ittiin si haa ga'u ishee. Ameen. Ciao. Naaf galchaa. Naaf galchaa. Waaqa nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi. Dogongora nu oolchi. Gaarii nutti qabi. Hamaa nurraa qabi. Kan dhalatee guddaati. Kan faca'ee margu. Kan baratee milkaa'u. Arfaasaan nagaan nuuf haa roobu. Birraan nagaan nuuf haa bari'u. Gadaan quufaa gabbina. Good morning everyone. Respected principal, senior teacher. Today we are here to celebrate graduation day. I feel very happy in the participant celebration. I congratulate to all my dear friends. Allah my children and I hope so their blessing are well with me. Allah my parents, I want their blessing to congratulations. Thank you for attention. Are you ready? Yes, we are ready. School 1, 2, 3, go. School. School. Apply to learn. We there. There is a new time. Book and the pages for this to meet. Learning together. Oh, so sweet. We read and the light and the sometimes play. School is fun in every way. With teacher, keen and a friend, so true every day. Learn something new. Simero falmata ይባላል የመጣው ከኬላ ነው ክፍሌ ከስሪኤ ነው አሁን ማቀርብላችሁ ግጥም ነው ዛሬ ነው የኔ ቀን አሁን ነው ጊዜ ወርቃማ ዘመኔ ኢዮም መክሰማዬ ልበል ደፋ ቀና አይገባኝም ስፍና እንዳልሆን ተላላ እማማና አባባ እህት ወንድሞቼ የእውቀት እናት አባት እናንተ መምህራኖቼ እናንተ ልከተል ልሂድ በዱካችሁ ባህልን ልጠብቅ እንደጠበቃችሁ ለሌላም ላቆይ ለእኔና ቆያችሁ ዘራፋ ካኪ ዘራፋ ካኪ ዘራፍ ሐኪምም ሆነ ተመራማሪ የርሻሉ ውድ አስተማሪ ዘራቢ ያለው ዘራበውኔ በላስተምራው ዝንቦኔ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ዋሰዲ ከበጂ አባኬ ከበጂ ሀደኬ ከበጂ ሀደኬ ከበጂ አባኬ ከበጂ ሀደኬ ከበጂ ሀንገባኬ ከበጂ ዋና ገፈተሪፍ ጉዳ ገለሶማ ዋሰዲ ወሊን ቶል ጃለል ገመቹ ወሊን ኢልሞ ዋዳ ወሊን ቢይ ቢልስማ ወሊ ዋና ገፈተሪፍ ጉዳ ገለሶማ ዋሰዲ ወላሊ ለሰተከረፍቱ ባሊ ነከረፍቱ ዋና ገፈተሪፍ ጉዳ ገለሶማ ዋሰዲ ቤካነ መጎቲ ቤካቲ ዲያቹን ሴና ቆራቹን ዱብሰኒ ባቹ ዋና ገፈተሪፍ ጉዳ ገለሶማ ዋና ከሰዲን ጅሩ አከበምሰ ገመጂሳ አከገርቡማ ጅቢሲሳ አከዱ አከዲሲሳ ዋና ገፈተሪፍ ጉዳ ገለሶማ I am a farmer. I promise to work hard to grow
food that feeds people. My goal is to help provide healthy and free food for everyone. Thank you for attention. We are a farmer. I am engineer. I promise to design and build with safety and responsibility, and I will use my knowledge to make life better for people. Thank you for attention. We are an engineer. I am economist. I will work to help people and the business grow. And my goal is to bring positive change to society. Thank you for attention. We are an economist. I am a police. I promise to play to the security of the country. Thank you for attention. We are a police. I am a doctor. I promise to care for my patient with kindness and respect. Thank you for attention. We are a doctor. I am a traffic. I promise to avoid the worker accident and I will work on accident to come into the driveway. Thank you for attention. We are a traffic police. I am a chef. I promise to cook special creative and I will prepare healthy and delicious food that brings people together. We are a chef. I am a pilot. I promise to fly with skill, safety and responsibility, and I will always respect the rules of the sky. Thank you for attention. We are a pilot. I am a teacher. I will help my students grow and learn with care and respect, and I will always do my best to shape a better future. Thank you for attention. We are a teacher. Are you ready to sing? Yes, we are ready. 1, 2, 3, go. This is go by a little faster. I think a little bit smarter. I think I'm a little bit taller. My shoes are a little bit smaller. Look at the friend of mine. This memories were never found. I'm proud of me and all that can be. Watching the you see, I'm on my way. I'm kinder and smarter. I'm on my way. I'm braver and stronger. I'm on my way. What me be the best that I can be. I'm on my way. My brain is little bit stronger. My hair is little bit longer. My teacher little bit broader. My heart is little bit louder. Look at the friend of mine. These memories were never bad. I'm proud of me and all that can be. Watch under you see. I'm on my way. I'm kinder and smarter. I'm on my way. I'm braver and stronger. I'm on my way. What me be the best that I can be. I'm on my way. Thank you for attention. We are for KG3A. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya abdii boruu akkuma itti fufetti jira. Isinis mana keessan teessanii qophii keenya abdii borii daawwachaa kan jirtanii ijoollonni keessan yookaan daa'imman mana barnootaa akkamittidha kan isaan barachuu qaban kan jedhu asumaanuu gaaffiin sammuu keessan keessatti uumamuu qaba jechuudha. Egaa yeroo baay'ee daa'immanii bakki isaan itti taalentii yookaan dandeettii isaanii agarsiifatanii inni jalqabaa mana barnootaa gaafa ta'u inni itti aanu immoo naannootti dhalatanidha jechuudha. Isinis akka ta'utti ijoollee keessanii akkamitti akka isaan guddachuu qabanii kan toora galchuu yookaan ammoo akkaataa guddina isaanii qindeessuu kan qabu itti gaafatamummaan isaa isinii fi dhaabbilee barnootaa irra jira jechuudha. Ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Isinis turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Barnota,
ija jaame banaa sammuu bilisoomsa barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota barnoonni dhugaa seenaadha hundeessa muuxannoo sabaa aadaa gammachiisaa afaan oromooti utubaan bantiisa barnoota dhugaatu bilisa nu baasa barnoota dhugaatu bilisa nu baasa barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota yeroo hin deebisu arraa boruun jennu dubartii fi dhiiraan qormaata haa goonu ogummaa bara durii iyyaafachuu qabna bu'uura heegereessan gubbaasaatti jaarra. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya abdii borii mana barumsaa Excellence keessatti taasisaa jirru akkuma itti fufetti jira jechuudha. Isinis mana keessan teessanii qophii keenya abdii borii daawwachaa kan jirtanii ijoolleen keessanii maalitti akka guddachuu qabani akka ittiin jajjabeessitaniif qophii keenya abdii borii karaa Prime Media fi Jirraa Media isiniif darbudha. Isinis ammallee turtiin keessan waliin haa ta'uun affeerraa keenya guddaadha. Welcome parents to the presentation. Please stay with us. Kabajamoo maatii baga nagaan dhuftanii amma xumura qophii keenyaatti obsaan nu dhaggeeffadha. Good morning everyone. Today is very special day because we are graduating from kindergarten. Thank you to my teacher for teaching me so many things. We learned our ABC numbers and the several moral values like sharing and caring. I would also like to give a big thank you to my parents for the love and the support. I will miss my classroom and the teacher, but I am excited about going to big school. Congratulations! Ani maqaan koo Masarat Dirribaan jedhama. Kanan baradhu keejii sadaffaa baadhaa. Kana isinii dhiyeessu walaloo armee. Seeliin keenya tokko hiddaa handhuura koo. Na jaallata beekaa madda uumama koo. Na jaallata beekaa madda uumama koo. Waan ani hin jaallanne keessi kee ifata. Ani dhukkubsannaan seeliin kee tuurifata. Ani dhukkubsannaan seeliin kee tuurifata. Yoon si hirraanfadhee jireenyi na hin ta'u. Gaafa nan beela'ee nyaanni sitti mi'aawu. Gaafa nan beela'ee nyaanni sitti mi'aawu. Sin jaalladha haadha koo ati naaf jiraadhu. Bara qabdurratti umurii dheeradhu. Bara qabdurratti umurii dheeradhu. Furdinni foon kootii miti cooma nyaadhee jechoota eebba keen dhandhamee jiraadhe. Jechoota eebba keen dhandhamee jiraadhe. Waaqsiif haa ka'u jettee innoo naaf ka'eera. Alagaan biyya ormaa fira naaf ta'eera. Alagaan biyya ormaa fira naaf ta'eera. Eegamee yaa harmee amma akka naaf gootu. Eeyyama haadha malee mucaanuu amma hin hootu. Eeyyama haadha malee mucaanuu amma hin hootu. Yoo waa balleessellee gorsi na deebisi. Karaa baniif jedhii tolchi na eebbisi. Karaa baniif jedhii tolchi na eebbisi. Abaari diina koo nan arga du'aasaa. Eebba keenaaf wayyaa argeera bu'aasaa. Eebba keenaaf wayyaa argeera bu'aasaa. Waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Thunder peanut, thunder peanut, thunder peanut, just now. Thunder peanut, thunder peanut, thunder peanut, just now. Is a peanut, is a peanut, is a peanut, just now. Is a peanut, is a peanut, is a peanut, just now.
forgive me, Sasa. My name is Amartika. I'm KC student. My topic is my school. My school. My school is a place I jogging to every day. It's a big building with many classrooms and large playground. In the morning, I start my days my friends in class. We study subjects like English, Maths, and science. That are friendly and always ready to help when I don't understand something. During lunch, I eat my classmates and we have fun talking and sharing stories. After school, I sometimes play games in the playground or finish my homework in the library. My favorite thing about my school is the fun activities, like sports day and art classes. Overall, my school is a place I learn and play, taking my to my parents and my classmates. ስሜ መባንድሽ ይባላል። የመጣው ከግቢ ነው። አሁን ማቀርብላችሁ መምህር ታላቅ ነው። መምህር ታላቅ ነው። ሀ ብሎ ተረት ቢተለም ለ ብሎ ፊደል ቢደገም አንተ ነህ የእውቀት አብነት፣ አንተ ነህ የድንቁርናው ጠላት። ጥቁር ሰሌዳ ላይ ማለፈለፈል ከእንቁላል በሕይወት መስመር ተዘርቶ ይኸው ይበራል ነፍስ ዘንቶ። ቤት እንኳን ቢጠፋ ጠላትን ሰብስቡ፣ ሰው ያረገው እውቀትን መግቡ። ለምን ያስበታል መምህር ዋጋ፣ ብድር ከፋኑ ለታዘንጋ። በተማሪ አእምሮ እውቀትን የዘራ መምህር ታላቅ ነው። ታሪክን የዘራ መምህር ታላቅ ነው። ታሪክን የዘራ ስላዳመ ከልብ አመሰግናለሁ። ሀ ብሎ ተረት ቢተለም ለ ብሎ ፊደል ቢደገም አንተ ነህ የእውቀት አብነት፣ አንተ ነህ የድንቁርናው ጠላት። ጥቁር ሰሌዳ ላይ ማለፈለፈል ከእንቁላል በሕይወት መስመር ተዘርቶ ይኸው ይበራል ነፍስ ዘንቶ። ቤት እንኳን ቢጠፋ ጠላትን ሰብስቦ ሰው ያረገው እውቀትን መግቦ። ለምን ያስበታል የመምህር ዋጋ፣ ብድር ከፋኑ ለታዘንጋ። በተማሪ አእምሮ እውቀትን የዘራ መምህር ታላቅ ነው። ታሪክን የዘራ ወለሎ ወለሌሳ ጉራና ፈርጊሳ ጉራ ቆፋ ሚቲ አፋን ጨሊሳ መቃኮስ በርባና ቦደረ ደጌሳ መተ ዱሬ ወለሎ ኮ በርኖቶ ዴሳ በርኖታ አመስ በርኖታ ከነተው ቀባ ካየኖ ደሞታ ጀዴ ካወልሴ ዶክተር አሊ ብራ ዱጋዳ ሰበኮ ጀባዳ በረዳ ኢሶ ቢንቢያ ጀባዳ በረዳ ኢሶ ቢንቢያ ዳሎታ በረቴ ከምቢያ ይጃሩ ወረደዋ አርጌ ዱኩብሰታ ያሉ ጥያረ ሰሚራ ገሞች ከንጃሩ ዳሎታ በረቴ እኑምቱ መዳሉ ጀባዳ በረዳ ያልማናየ በርኖቱ ድሩሳ ኢሶ ቢንቢያ በርኖታ በረኔ ኢቲን ቢያ ጃራ ረኮፍ ገደዶ እዩማ ዳባና ረኮፍ ገደዶ እዩማ ዳባና መቃን ኮብልኪን ሞነ ጀዳማ ከነበረዱ ከጂ ሰደፋ ጫዳ ከደና መስኒ ዴስ ወለሎ ዋና ደገፈተኒፍ ጉዳ ገለቶሞ አመስ በርኖታ ከነተ ኡቀባ ካዮን ኦሮሞታ በርኖታ አመስ በርኖታ ከነተ ኡቀባ ካዮን ኦሮሞታ። ዝግጁ ናችሁ? አዎ። ለመጀመር አንድ ሁለት ሶስት ልጆች ዘንድ በታታል ዳግመኛ ለመምጣት ምንም ተስፋ ሳይኖረን የሚበደል ፈቃዳችን ሳያገናኘን በታትኑን አይቀርም ዳግም ሳይሰበስበን። በሉ ደህና ሁኑ በደህና ሰንብቱ፣ እንገናኛለን እና ጳጉሜ በሳምንቱ። ለወልለለያ ልጆች በታተን ዳግመኛ ለመምጣት ምንም ተስፋ ሳይኖረን የሚበደል ፈጣሪያችን ሳያገናኘን በታትኑን አይቀርም ዳግም ሳይሰበስበን። በሉ ደህና ሁኑ በደህና ሰንብቱ፣ እንገናኛለን እና ጳጉሜ በሳምንቱ። ነጋቲ በርሲስቱ ሀደኮ ነጋታ ሲንጀራ የሮ በቆናኮ ጂአ ኩዳን ጉቱ ባብቴና በርሲስቴ ወጣም ጅንኬኛን አዳን ፈጫስቴ። ነጋቲ በርሲስቱ ሀደኮ ነጋታ ሲንጀራ የሮ በቆናኮ ጂአ ኩዳን ጉቱ ባብቴና በርሲስቴ ወጣም ጅንኬኛን አዳን ፈጫስቴ።
ዛሬ ምርቃቶች ቀን ነው። በምርቃቶች በጋለ ስለተገኛችሁ ከልብ እናመሰግናለን፣ እንወዳችኋለን። Today is our graduation day, so thank you for coming. We are KGC students. We love you. Thank you for attention. ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። ዋኑን አገፈተንፍ ጉዳ ገለቶማ Adi magango milso getachon jedama kanan baradu keji doko faba kanasini desu walalo. Ani magango vene tufan jedama kanan baradu keji doko faba kanasini desu walalo. Walalo lale sagurana vergita gurago famiti afanjalisa. Mata dure walalo Kenya wae bamsati. Bansi anisa samuna majimsa. Bekum sada barsa mutano gabisa. Mesha garo mina unde dagagna. Ibsitu dukana galme sena. Fara wala luma omstu betota. Safu ya banota. Adi bute badu kufte sinjajabdu. Atuni na tamtu irko barabara. Sidam ridera nor sinjene. Kanya bate barate ija galbi banate adunya re korate sai selle ubate banoni bagaba hamle kuful gaba kana fatis zagai bano davla fakai kan kana gobese nunil manida kanya tangala choma wanu dage fatani buddha galatoma. Let me introduce myself. My name is Milky Buranu. My father's name is Buranu. My mother's name is Sifa Navara. I am a little young KG student. My school name is Escalas Academy. My favorite subject is English. My favorite food is pasta. My favorite drink is milk. For which I beg to people. Thank you for attention. My name is Boba. I am KG student. My topic is part of the body. Head, forehead, eyebrow, eyelash, eye, ear, nose, tongue, teeth, lip, mouth, face, neck, shoulder, chest, breast, stomach, navel, waist.
የምወደው አመት አራት ነው። ሁለት እህቶች አሉኝ። የትምህርት ቤቴ ስም ኤስከርስ አካዳሚ ነው። የምወደው ምግብ ፓስታ ነው። የምወደው መጠጥ ጁስ ነው። ወደፊት ማግኘት የምፈልገው ፓይለት ወይም አውሮፕላን አብራሪ። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። Ani maqaan koo Milkii Biraanuun jedhama. Kan hin baara dukeechuu tokkoffaadhaadha. Umuriin koo afuudha. Obbolaatu baraa lamaan qaba. Maqaan barumsaa koo Eskalas Akaadaamii jedhama. Gosa nyaataa keessaa kan jaalladhu paastaadha. Dhugaatii keessaa immoo juusiidha. Gaafa hundaatti waan ta'uu barbaadu xiyyaara dhufu waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Ani maqaan koo Fileen Bartaamruun jedhama. Ani maqaan koo Miiltoon Nugusaan jedhama. Kanan baradhu keejii lammaffaa. Kanan baradhu keejii lammaffaa. Kana sinii dhiyeessu kana beektaa laata. Kanan sinii dhiyeessu kana beektaa laata. Kana beektaa laata. Kana beektaa laata. Dubbisuu jaalladhu madda beekumsaati. Hojjechuu jaalladhu ka'umsa guddinaati. Dhiqachuu jaalladhu dursa fayyummaati. Seequu jaalladhu madda gammachuuti. Kana beektaa laata. Kana beektaa laata. Kana beektaa laata. Guddachuu yoo barbaadde hojiin tuffatiin. Milkaa'uu yoo barbaadde haadhaaf abbaa kee mufachiisi. Bilisummaa yoo barbaadde tokkummaan diigin kana beektaa laata. Sittiin fakkaatiin nama hunda fira kee kan si loluu diina kee bal'atan si dharkaan meenya kee sittiin fakkaatiin bakka kun quufa miti abaarsi eebba misummiin qoricha miti sittiin fakkaatiin. Kana hin ta'in abdiin kutatiin nama hin tuffatiin kijiba hin dubbatiin kana hin ta'in hin jarjariin dura duutaa hin boonnin hiree dhabdaan dhaadhin daftee dulloomta kana hin ta'in. Isnaa baraar haqa namaa dabarsuu hangafa ofii arrabsuu ofiin of salphisuu arrabaan dhadhaa baqsuu isinaa baraar kaayyoo malee jiraachuu eenyummaa ofii dagachuu ofirra nama bira abdachuu daba namarratti hojjechuu isinaa baraar. Kun sin argatiin ba'anii karaatti hafuu sobaan of ofuufuu yakka malee hidhamuu firaan daraaramuu beekanii wallaaluu kun sin argatiin qoree bishaan keessa bofa margate keessa summii midhaan keessa kun sin argatiin. Addunyaa waan sadii qabdi dhalachuu barachuu du'uu. Ati kana qabaadhu amanamummaa dhugaa qulqullummaa. Kana beektaa laata. Kooda qocaan kaayee hallaattiin hin nyaattu. Keetu kan keetaa hammamillee kaattu kana beektaa laata. Kan nama qaanyeessu ba'aa guddaa sammuutti baatu miti sammuu jannabachuudha kana beektaa laata. Kan kana dhiyeesse anaaf isa kana waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Si jaalladha.